bal'aan isin Oromoo isin jechaa jiran. Mee yaada kana maal qabdarra? Uummanni Oromoo dhuga baan. Nuti Oromoo miti. Hayyee. Sababni isaas badhaadhinaa fi jijjiirama jennee onni dhufneen jijjiiramnis micceerama. Hayyee. Badhaadhinni siin jaanis sirna nafxanyaa ittiin as deebifnu. Kaayyoo nafxanyaa ittiin as deebifnu badhaadhinni. Hayyee. Kaayyoo nafxanyaa deebisuun kun maaliif barbaachisa ta'e yaa Doktor Tortora? Akka yaada kiyyaatitti paartiin micceeramaa yookaas badhaadhinni tan jaamtu tun biltiqinnaan wanni dirqamaan dhufeesseef waan amaarri guddifateef. Ati Abiyyi Doktor Abiyyi akkaan seenaa ta'e dhageetti atiin gaafa jechuu xiqqeenya irraa waa barattu nafxanyaa hojii turtee jan dhugaadha. Ganteessuma kiyyaatti waan hin guddaddeef. Ganteessuma keetitti. Sababni ganteessuma keetti dheeteef maali? Ati Oromoodha moo nafxanyaa? Digni kiyya Oromoo. Sagantaan xiyya Oromoo mi garuu. Sagantaan xiyya Oromoon fakkaatu. Sagantaan xiyya qabdu maali? Sagantaan xiyya waan hin garaaf dhaabbadde. Ganteessuma kiyyaatti hin guddadde. Achuma sagantaa isaanii dabarsiisanii Itoophiyaan takka tajaajamtu sanallee hin barbaadu. Okay, asin nu dhaabii daawwata kabajamoo akkuma gaaffii deebii itti fufnee jira Doktor Abiy wajjin agartanii isinillee akka sheer nu gootan kabajaa isin gaafannachuu hundi keessan jechuudha amma karaa taa'ee danda'an deebi'a waa'ee taa'ee danda'an jedhus mee wayaan yaa obbo Taayi. Ni dhage. Dhageessaa mee uummanni asii baruu eenyu akka taate salattuu si beekan akka himanitti taa'ee danda'aadha agartee taa'ee danda'a jechuudha eega inni hoogganaa paartii bilitiginnaa naannoo Oromiyaati. Akkas ammas barreessaadhaas. Barreessa. Ati muummichi ministeera maal dhaama maal dubbattaaf? Muummichi ministeera wanni inni dhaamu akkaataa gartee ummatoota Oromoo kana yeroo dheertuuf garummaa keessa akkatti yeroo dheertuuf garummaa keessa tolchinu. Maali garaan guddaa kanaa si dhibu jiru maal numatti dubbadhu haa taayi. Garaan jechuun maaliif waan nuti yaadni keenya kaayyoon teenya akka amma ifoon deebine gartee ammallee akka gartee itti fufnu elektiriyaa qoqqobbii addunyaan amata meeqa irra keessa wanni irraa kaafneefi yoo Oromoon jabaattee nu qabsooytee lafaan nutti kaate baqannee akka elektiriyaa seenuuf. Akka elektiriyaa dheetaniif. Akka elektiriyaa seenuuf. Isin Oromoo tana miidhu maaliif isin gargaara? Oromoo tana miidhu wanni nu gargaaruuf jireenya keenya fooyyessa. Yoo Oromoo walii galtanii hojjettanoo jireenya san fooyya'u. Yoo Oromoo walii gallee hojjennee kanneen naftanyaa bakka wallee bulluun qabnu guyyaa tokkotti waan nu ajjeesaniif Oromoon tu waan hedduu gara bal'attuuf waan daddaftee nu ajjeefneefi. Hamma naftanyaa miidhu mannaa Oromoo miidhuu nu rooyye. Hayya chuma naa dhaabetis. Agartee daawwata kabajamoo ammallee sheer godha obbo Taayyee waan jennee agartanii waan Taayyeen jee agartanii jirtan ammas waan Abiyyiin jiru isin wajji gaafadha. Ammas sheer godhaati nama afeeraa isin hin jennu waan muummichoonni gartee hooggantoonni hattoonni yoo waliin dhageeffan as deebinee jira. Gama muummicha ministeera Doktor yookaan Abiyyi Haasaawunitti. Yaa Abiyyi Haasaawun atiin eega bilitiqinnaa jaarte. Sababni ati paartii bilitiqinnaa jaarteef yookaan paartiin hattoo akkuma Oromoo jettu. Ati paartii bilitiqinnaa jaaruun kee kun maaliif si barbaachise? Waan na barbaachiseef paartii tana jaaruu waan na barbaachiseef sagantaa dimokiraasii fi sirna federaalizimii sun diiguudhaan bilitiqinnaa jaaruudha. Sirna nafxanyaa afaan tokko aadaa tokko deebisuuf. Kaayyoon keenyas kaayyoon kun dhage kaayyoon kun akka himanitti afaan tokko amantii tokko Itoophiyaa keessa jaaruu jechuun sirna Minilik jechuudha. Sirna Minilik keessa wanni akkanaa jirti sana booda wanni tun jiru ati maaf sirna san jaalachuu feete? Seenaa isuma akaakoo kootiiti. Seenaa akaakoo keetiiti deebisuun qaba. Yeetiin muradhe. Seenaa akaakoo kooti Minilik akaakoo si jechuudha? Akaakoo kiyya. Minilik maal akaakoo siif? Dubbaa firri Minilikoo maal si jechuu yeroo san warri amma jiru kun? Eessummaan kiyya ilmaan eessummaan kiyyaati. Kaayyoo isaanii ni dagaagsa. Arallee borullee. Okay. Amma ati kaayyoo san dagaagsisu jechuudha. Duuba kee keessa taate ani Oromoo bakka hin bu'u jettee maa dhugaa nutti himne maaf an Oromoodha yeroo takka TV amma dura jechuudha gaafa nu yeroo dheete badhaasa ishee kanna san. Gaafa badhaasa fudhatte san anti tee kiristaana jechuudha ortodoksii jettee himte. Gaafa immoo deebitee miidiyaa boqqolloo keessa sanatti himattu an Oromoodha agartee. Haji Oromoo dha jette. Maal kijibni dillu kun? Kijibni dillu kun OMN sagantaan OMN addunyaa irratti balleessu. Tokkoffaa qabsaa'ota Oromoo kanneen akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fa'aa kanneen biyya alaa jiranis ittiin deeffadhu kanneen biyya keessa jiranis itti amansiise ABOs galfadhu sagantaa tanaafin Oromoo jeeme arrallee borullee kaayyoon di Oromoo miti. Duuba ati hayyuu Oromoos galchite beekaa Oromoos galchite sabboonuma Oromoo tanaas agartee yeroo dhageenyu sabboonumaan Oromoo gandatti
sabboonummaa wanni jedhan jirtu. Sabboonummaa Oromoo jechuun diina Itoophiyaati. Sabboonummaan Oromoo kanneen akka Jawaar fa'aa waan qabsoo Oromoo sabboonummaadhaan oofaniif ofii isaan waliin dandeessu. Qabsoo keenya keessatti. Okay. Hai mechin ada betis. Daawwattoota kabajamoo akkuma agartan mee taayeenis waan jiru jarra lameen irra waliif finnee waan jiru waan taayeen jiru isin dhageeffannaa sheer godha ammallee nama noofeera ilaa nama kuma lama nama kuma sidi barbaannu waan ta'eef sheer godha obbo Taay ati yeroo hedduu feesbuuk irra waa barreessita. Yaani Oromoo tana qeeqxa baay'inaan ani immoo Oromoo fi dhaabbadheet yeroo tokko kan agartee nama Oromoo warroota akka Jawaar Mohaammed warroota akka sabboonummaa kana ni qeeqxa maali kun. Wanni niin qeequuf biddeenni qiyyaa'u wanni itti furdatu jireenyi qiyyaa'u wanni jijjiirama taayyee danda'a amma ifana yaalii eessa wanni gartee ammallee yaaliin kiyya akkaan bakka shimallis abdiisaa shimallis irraa kaayanii bakka shimallis naqaa'u obbo Dr. Abiy Ahmad ammallee karoora sun irra jirra haa taatu jara kana wanni niin qeequuf jara kana wanni arrabsuuf ummata sabboontoota Oromooti je wanni niin arrabsuuf biddeenni qiyya waan biddeenni qiyya irra ra'u. Ati obbo Taay biddeenni qeequun garuma kana jechuudha mi? Garuma kiyya. Garuma kana guddisuu jechuudha. Garuma kana guddisuuf. Ati garaa kee kun ilaa gaafa TPLF'is ergamaa turte. Deebitee bilitti kana wajjin hojjechaa jirti. Garaan kee kun yoom guddatee yoom galma ga'a? Garaan kiyya gaafni inni galma ga'u gaafa Oromoo lafa dhabamsiifne gartee ummatoota gartee Amaaraa kana ummatoota naftanyaa kana naannoo Oromiyaatti faffacaafnee bakka hunda qubachiifne achi booda duba garaan kiyya kun aangoo qabannee gartee humna takkaan wanni nu qeeqa gaafa Itoophiyaa keessaa dhabamsiifne sabboontoota waan jedhu kana gaditti jala yaane ilaa shimallis abdiisaatu wayii keessi jira isaan kana hunda jala gayyaane gaafa gartee isaan kana hunda dhabamsiifne garaan keenya gaafa sitti illee kan guutamu natti fakkaata. Galammaa Magarsaa aangoo rabaaftan jan. Lammaanis ariitan jan. Akkasuma shimallisis takkalaallee ari'uuf yaada qabdanii. Kanneen kan hunda quuqama Oromooti wanni keessi jiruuf kanneen quuqama Oromoo keessi jiru hunda dhabamsiifne hamma hidhatti galchinu kaan ajjeechaa irra raawwannu takkatti Ivood hin deebinu kaayoon keenya ivood deebi'uuf hin teenye ammallee. Ajaa'ibu mama. Daawwattoota kabajamoo mee akkuma agartan kana jechuun waan jedhi dubbatanii agartan dantaa garaa keenyaatiif waan hin goone hin qabnu jaan dantuma garaatiif jechuun Abiyyiinii fi Taayyeen. Amma wanni waa xiqqishu nu sodaachisii beektaa? Haayee maal sodaa qabdame amma? Amma wanni waa xiqqishu sodaa qabnu qeeroo waan jedhamtan. Dhabamsiisuu nuti akka yeroo takkaatti qeeroo dhabamsiifne inneeti jala sarare gaafa Jawaar inni sun. Ammallee qeeroon bifa jijjiirrattee waan tarkaanfii addaa fudhachaa jirtuuf ammaan tana wanni waa xiqqoo qabaa jira qamisa kan boodannurra qabaa jira qeerroodha. Yalla mee tana taa'ee muummicha ministeeraan gaafadha. Ittis achi naa qabi. Daawwattoota kabajamoo akkuma agartan mee waa'ee qeerrootii fi waa'ee dhamuu Jawaarattis obbo Tortora yookaan Dr. Abiy Ahmad kanumaan biri jiru arrabsaa beektaa. Alla jarri umaatiin beektaa garumaan bitama waan ta'eef. Dimokiraasii jaanii beektaa. Biltiginaa bira teessee na arrabsitaa. Biltigina dimokiraasii waan jaaman takkaa jira amma. Okay akkasii nafaan abuu ammallee sheer godhame dafaa sheer godha. Mee wayii si gaafadha. Gaafa agartee Minisootaa dheetan ati filamaa Magarsaa. Jawaar Mohaammed jechuu wal dhuftan. Waan hojjaa sooftan qabdan. Akka Jawaar biyya galu yaada dhiyeessitaniif. Deebi'ee gaafa ati uummanni gartee kursii jalaaf fuudhuu yaalii turan Jawaar Mohaammed kun laal akka kursii jalaa fuune si gargaaraa ture. Hedduu takka jechuudha. Deebitee inni yeroo biyya gale ajjechaan akka isarratti raawwatamu gootee jaan yeroo Kooriyaa kaabaa deemte. Ma yaada san maaliif dheessu feete? Jawaar Mohaammed wanni niin akka inni garta biyya galuuf waan ni citii ta'u waliin mari'anne ni jirti dhugaa. Seefsa jidduu. Wanni waliin mari'anne. Sagir ol kadhate. Wanni waliin mari'anne tokkoffaan dura biyya tana akkaataa micceerama kanatti biyya qabachiifne. Micceerama kana inni waan uummata Oromootiif yaaduuf nuuf fudhate yeroo sunitti. Eega biyya galle booda sagantaa micceeramaa tanatti as baafne agarsiifne biliyoona meeqaas kanneef sibinnaa. Parti teenya akka dalaydu Jawaar gaafannee turre. Maallaqaan? Sibinnataniin? Ni dide. Isaaf deeggartoonni isaa guutuu ni didan. Kanaafuu namichi maallaqaas hin beeku waan itti kijibuus hin beeku Amaara irraa ni fuusifnenne dide. Beera Amaara keessan beera ganda sodaa hiyyaa kanaaniin fuusayyeetiin yaade kanarraa isiniin dhabe dide. Kanaafuu ajjeesuu qofa yeetiin guyyaarraa ishee adeemu itti hime. Biraanuu Juulaa na duuba dhaabbachuu jira sigorotii. Biraanuu Juulaa kanatti. Biraanuu Kana Biraanuu Juulaa harka hartanii mee? Hayyee. Sagantaa raawwachuu dadhabe maaliif jenna inni sirriitti hin galleef dubbiin akkaataan itti gaggeessu. Shuulleen qeeroo ni waakkatteef. Sabboontoonni Jawaar ni waakkataniif akkasiin na jalaa bee. Hayyee mi'a ammaan tana jechuun yaadni kee'ati. Maal yaadni kee'ati bilitiqnaa jettee biyya tana keessatti waa hedduu hojjechaa jirti. Namoota hedduus akka dhigeenya bitaa jirti maallaqaan. Yaanni kee ammati
maal godhuuf yaada qabtame? Wani ni godhuu yaada qabu. Juwaar kana amma addunyaanis nu jabaattee jirti barana kana kanas sirraa fuunan aan jechaa jiran. Baraasa kanaas akkanarraa fuudhan waan inni shakkee jiruuf ajjeesuunis na dhibde. Bareedaatittis murtee itti muruu na dhibde. Murtee itti muruu waan na dhibdeef jecha firraayin hidheetumaan ugguree taa'eeni haga nu qabanii mana murtee addunyaatti nu dhiyeessan takkatti yookaayis qeeroon biyya garagalchitee haga nu hiisu takkatti baraasni keenyaas hin deebi'u jennee waan yaannuuf waan fudhannee jirra. Sochiin mogoona jenneeti garaa jabaannee taa'u jirra malee Isaayyaas bira baqannaa. Aseenaa dhaabi taayeen gaafa dhawaa karatti. Mee taayee danda'a ati muummichi ministeera kanaaf amanamaadha kan dhageetti. Akkasuma dhugaa. Muummichi ministeeraati maal amante akkamitti isa amante amanamuu fi dandeesse. Amma fakkeenyaaf mee ati osoo maal si kanneen jaalatu muummichi ministeeraa? Muummichi ministeeraa baay'een jaalladha beektaa? Maaliif? Hammaan dura takkaa sadarkaa kana gaheen beeku dhaladhe mana gahee. Ati barnoota qabda sala? Barnoota lakkeen qabu. Kam qabda barnoota garaa qabda? Barnoota kan garaatiin qaba malee barnoota kaan hin qabu beektaa? Barnoota garaatti guddisan moo? Barnoota garaatti guddisan. Kasammuun qabdu jechuudha? Kasammuun qabu akka ilmaan Oromootti gatan. Gartee muummichi ministeeraa yeroo takkaaf waliin mufanne. Wanni waliin mufanneef wallagga dhaqii naan jee beektaa? Wallaggaa kan deemisiin jee? Waa'ee wallagga dhaqii tasgabbeessi koon naan jee beektaa? Wallagga dhaqu manna aangoo kanarra ari'amee Oromoo biraayis qoodan qabu. Ilmaan naftanyaa biraayis waan hin qoodan qabneef garaa kiyyaaf waan hojjechaa tureef. Gaafas illee nan saate illee muummichi ministeeraa kabajamu. Wallaggaa sunis waan baay'ee na rakkiftee anis gartee wallagga dhaqu manna lubbuun xiyyaarmoo ba'uun har'a wayya waan hin jee iyyata galfadheef. Akkasirratti kan dhiise. Fakkeenyaaf yaada keessanitti amma wallagga san hin dheetu. Wallaggaa san Oromoodhaa mee kiyyaa? Wallagga sabboontoota qaqqaalii waan jaama waan nuti jibbinu wanni keessa argamtuuf wallaggaan. Isa sabboonta kan maaf jibbitan? Sabboontoota kan wanni jibbinuuf biddeena keenya muruuf tarkaanfii addaa fudhatanii. Sabboontoonni kun dachiin tun tan Oromooti. Sabboontoonni kun Oromoomi. Dachiin tun tan Oromooti. Sabboontoonni kunis kan Oromooti. Maaf jibbiin ma dhageeffadhu. Tigraay naannoon Tigraay Tigree uummanni jaamu kun Abiraadha isaa Yemen irraa galan. Amaara warri jaamu kunis biyya biraatti irraa waan galaniif. Nuundinuu waan galtee taaneef. Amma daanyaa isaanii guddaa qabnee jirra. Qeerransa gugguu eegee qaban yoo qabaanuma jabeessan malee yoo gadhiisan daaraa nama kutaa beektaa. Amma hamma qeeroo wal gubbaan dabraa dhufanii harka qabanii baasan takka gadhiifnaafis jaalii hin qabnu. Nuti amma karoora keenya bakka waraabessinuu kan guutuu qabu lafee funaannataa itti jennee Oromoon gumama. Nuti qoqqobbii elektiriyaa amata meeqara jirtu wanni irraa kaafneef yeroo rakkanne saayiba keenya obbo Siyaasa Forqii bira baqachuuf guutuu qopheeffannee jirra nuti. Okay, ayyachiin haadha hime. Daawwatoo kabajamoo akkuma agartan kana gaafii deebii waliin godhaa jira ammallee sheer godhaa nama kuma takka nama kolomaanuu ta'anii sheer nuuf godhaa waa hedduu gaafachaa jirra isaan deebisaa isinii kannaa jiran. Gaafii qaban muummicha ministeeraati wajjin ammoo silaa. Gaafii isaan lameen yeroo takka ol gaafatanii beektaa mee haarannee hina ammoo isa gaafan. Yaa muummicha ministeera mee ati namni jibbitu eenyu? Namni akka jibbitu. Guyyoo Ariyooti Jawaar Mohammad. Guyyoo Ariyaa maaliif jibbitu? Waan nama saaxiluuf. Isin saaxilum guyyoo takka maal qabdan badii maal hojjettan kan saaxilu maal hojjettan? Shira keenya addunyaa waan beeksisanii. Shirri siroo jettu kun shira Oromoo diriirii jechuudha. Shira Oromoos taanaan Amaaraas taanaan abbaa fedhee irratti dalee. Hayya guyyoo Ariyoo kana amma dura yaamtanii turtan jenna mana murtiitti fuutaniiti mana hidhaatti baaftanii mana murtii si geessan jenni mana dhaddachaa si geessan ta'ini mana abbaa alangaa jechuun mana geessan osoo mana hidhaan ta'in achitti ragaa sobaa akka Jawaar Mohammad irra bahu gaafattan. Guyyoon isin maal isin deebise yeroo sun? Anaaf Adaanechi. Sifa Adaanechi. Gaafannee turre. Hayyee. Maallaqaa siif kenna bilisaan si kenniifna. Jawaar kanarra ragaa nuu bahii jennee gaafanne. Hayya. Hin bahuu je sagantaa diyyoo gurguruu Jawaar Mohammad sabboonaadha jee nu didi. Isallee hagas takka nu dide jennee yaanne. Hayya saas. Amma dura Adaanesh gabbaatee muummichi ministeera ammas gaafa du'a caaluu irra jechuudha. Namni Acaaluu keessa harka qabu shaneedhaa fi agartee ergamtoota TPLF fi akkasuma ergamtoota Kaayiroo biyya keessa jiraniiti. Wanti tun ragamta dhuga. Kun dhugaa miti. Maaf sababa fayyadu? Shaneenii fi kun sagantaa ittiin biyya tana keessaa sagantaa shanee ittiin balleessinu fi KFO fi kana sabboontoota Oromoo ittiin balleessinu malee hunda harka keenyaa dhiiga. Akka harka keessa dhiiga ta'e ifitti amantan jechuudha. Ifitti amannee jira. Acaaluun deebisaa nuuf gala. Duba isin hagayoom dhiiga namaa dhuguu feetan? Hagayoom hagaa dhiiga Oromoodhaa?
dhiiga Oromoo ittuma fufa gaafa nagaa nuti nu qaban takkatti ittuma fufa shakkiin qabna. Hayye mee ergamtoota kee keessa eenyu manta? Ergamtoota ati jala qabdu. Warra dantaa gaaraatiif bitu. Obbolammaadha donqaa guddaa obbolammaadha. Shamallis. Shimallis kun. Ifama shamallis. Yaa dhuga. Lamma aangora ariite yen. Maaliif ariite? Labbaan sabboonummaa waan keessaa mul'atuuf. Waa doolii seenne mudur sifini. Waa doolii seenne kanaa miti. Kamsi doolii seenne. Oromoo ceesifnaa jennee walii seenneet yeroo Oromoo ceesifna jennee walii seenne Oromoo ceesifnatti inni itti fufee ani biltiginnaa isheen itti fidu didee garuu inni. Kanaafiin irratti xiyyeeffadhe isa. Akkam gurfite bala maayitee mana tiitee jireen booddee isaa tokkami. Lamma Israa'el irraa itti godhe faranjii Yahudaati irraa itti godhe summii direefiitiin jira lammaan harakaa san qabu. Lammaan gabbeen dubbatu yen maaliin akkas godhuu dandeessi? Ilaa amma Oromoon lammaa gabbee jeni jira. Dawaasaa Israa'eliin itti fidi. Dawaa lammaa. Israa'el irraa dubbanne gureetiin jira. Doktoraatti fiddi moo maali dawaasaa? Doktoraa miti beentoota gurguddaa warra siirii nama godhu irraa itti fidi. Zikritti godha jirte jechuudha. Waa'ee Oromoo ni fedha dubbachuun ni jaalata garuu gabbee dubbachuu hin danda'u. Lammaa jechuudha. Okay. Akkuma gartan gaa'e lammaa akka inni hin dubbanne Israa'el irraa itti fidee zikrii. Israa'el jechuudha. Amma wantoota takka nu. Amma karaa taa'ee danda'a deemina. Mee taa'ee maal qabdeeti? Amma nuti waa xiqqoo wanni itti muddamnee jirru. Haala qeeroo ammaa kanarraa maal jettame? Kan qeeroo duratti badhaasa noobeelii kanas waan nu gaafachaa jiraniif hamma nu qabanii noobeelii nu dhiyeessan takkatti kan nuufis yaanu kan abdii jala murree jirra. Baankiin teenyaas maallaqni waan nu gosa duwwatee jiruuf biraan ujuulaadha amma waan mindaa waraanaatis nu gaafachaa jiruuf kanarratti amma irra mariinaa fi Dooktor Abiyyiis ni qabna. Mee walta isinaas daawwata kabajamoo mee waan jedhe jiru haa dhaggeeffannu. Daawwata kabajamoo mee jarri jaraa wal gaafatamma. Marii qabna. Har'a waan bankiin teenyallee waan duwwattee jirtuuf Dooktor Abiyyi ni dhagaya. Amma mee waraana kana baay'ata isarraa kafalluuf himma. Baay'ata waraana Itoophiyaa kana. Waraanni kan qeeroon irraa dha'u jiru kana. Waraana kan qeeroo dha'u jiru kana. Waan biraa dhabnee Abbaay itti gurguru. Abbaay. Laga guddaa. Masrii nu dhorkenne. Masrii irraa maallaqa fudhanne. Isiif gadhiifna. Kaan taanaan waan akkanaa gooneeti sharafa biyya alaa agarsiifnenne tiriika irraa murre Finfinnee irraa kaasee Oromiyaa irraa murre Jabuutii fi Keenyaa gurgurree waraanaa kafalla. Maaliif jennaan garaa keenyaaf waan nu gargaaranii. Tanarratti amma waan takkaan si gaafadha amma. Tanarratti kanneen duraan nu qeeqan kanneen akka Juwaar Mahammad kanneen akka Guyyoo Waariyoo ofirraa hidha galchinee jira beekta amma. Obbo kanneen iccitee masaraa mootummaa keessaa baasu obbo Lammaa Magarsaatis hidhaa keessa galchinee jirraami. Galchinee. Keessa waan galchinee jirruuf obbo Lammaa Magarsaatis hidhaa keessa waan galchinee jirruuf ammaan tan amma Abbaay kana iccitii teenya namneen baasu kan duraan laga baay'eedhaa gurguru kana duraan laga baay'eedhaa tufe obbo Dooktor Injiinar Simaanyoo kana jeeses akkuma harka keenya ta'een beektame. Akkuma olaanaa taphattee. Mee asumatti gaafii sin gaafadha. Gaafatti yoo sirratti shoora olaanaa waan hin taphadheef balama waan naasente waan naan kanneen hin beektamere biyyoota keenya biyya ta'eetiif qabsooteettee waan dubbii sirratti dabarsineef. Deebi amma gaafii takka Oromoon nu kaasaa jirti. Hacaaluu namni ajjeese isiniyyan. Laamroot Kamaali jedhanii amma tarkaanfii fudhachaa jiran. Laamroot dhaqqaban. Maali? Laamroot doolaara biliyoona takka kan deebi Keeniyaadhaan Ameerikaa deemsisuuf karoorri keenya lafa kaanyee jira. Uummattoonni kun biyyoota hunda keessa faffacanii jiranii Ameerikaa kanaas ni jiranii. Laamroot Kamaal Ameerikattis hin baatu. Akkam gootan? Masaraa mootummaa teessifna haga cabxee nu dhuftutti. Laamroot Kamaal ammoo yaada tokkoon qabata irratti. Laamroot Kamaal elektiriyaa erguudhaaf yaada kanaan qabamoon. Elektiriyaa namichatti kaanii jira warri biyya isaa. Isaas Afarqii. Nufi inni nu rakkoo guddoo keessa waliin seennee jira. Mee wayisi gaafadha qabattu. Amma Jawaar Mahammadii Jawaar Mahammadii jira. Qeeroon lafaa isin kaa jirti. Jawaar kana yoo qeeroon lafaa isin kaate amma laal qeeroon yoo Jawaar gadi hin dhiifne agartee nageenyi biyya tana hin jirudha. Maal jettanii tanaan? Namichi seenaa keessa gisa dhageenyu nuti illee baranne obbo Taayyeen fi jaalala kiyyaa fi ana tortor wajjinu taariika gisa dhageenyu nuti nama gartaa yoo rabbii keenya biraan taate nama gartaa akka Nelson Mandeellaati jennee yaanna Jawaar Mahammad kana. Booda hidhaa teenya tana keessaa gaafa sochii qeerroo uummanni isaa godhanii yeroo achi bahu biyya tana ni hoggana jennee ni yaanna. Garuu haga cichaatetti nuti gadhiifne jennee yaanna. Hayye yoo biyyi isin harkaa baatiyye qeeroon isin finciltee qeeroon biyya isin harkaa fudhatte qoonni keessa maal ta'a?
Acaaluun deessaa sabboonaa sunuuni du'eeruti ilma duun. Du'a filate jechuudha. Osoo hin Du'a Sudaan qabna. osoo hin duune duretti isin dantaa garaa kan dhiiftan uummata keessaniif yoo gaachira tono. Yoo gara gallayan garaa keenya dhiifnee gara gallayan duruu quufnee jirra. Bakti nyaatan garma quufan hin jaani. Duruu meeinee dhiigalmaan Oromoo dhangalaafnee Oromoo jirra. hin jirtu. Amma yoo biyya tana karaa nagaatti deebinee qabsoo uummata Oromoo tana ni fineessina kan jennu taanes haqni uummata Oromoo waan dhiyaatee jiruuf Nun dhiisan. nu dhiisan. Kan abdii jala murree jiru. Kana waan beeknuuf nuti hamma jirrutti bakti tana nyaannee ittuma galuu barbaanna. Amma isin hedduu Amaara kana jaalatte jan akka dhageenyetti yaa muucha ministeera. Oromoo sana hin qabduuf keessaa jan. Amaara kana maaf akka ni jaalatte? Lafta nyaata. Amaara oniin akkana jaaladhuuf jiraami ilmaan miskiinaa yeroo gandumatti guddatan sagantuma gandatti guddatanii dubbatanii. Sagantumatti yaa akkasuma duraa ta'e malee keessa waa'ee Oromoo dalaguun hin fedha garuu biddeena waan Amaara bira quufe waanuma Amaaraa tanaan dubbachuu Ammoo hangaafii takkan qaba. Duba maaf Oromoo sabboonuma maaf godhuu barbaadda? Ani sabboona hojiidhaaniin agarsiisaa jettee dubbatu yeroo gadi. Uummanni kun gaarii waan ta'aniif uummata baay'ees waan ta'aniif ittiin sobuuf jedha. Uummata Oromoo kana. Ati uummata Oromoo kana sobaan jiraachisaa jechuudha. Sobaan dhaabbate addunyaan jennee waan amannuuf. Sobatti amanta jechuusin. Gaafii takkan qaba immoo. Ayyeeti taa'ee maal jetta? Gaafiin hin qabu. Atuu odoo miidiyaa keenya irra deebitee nu bitamtee nu wajjin hojjette yaalii qabna. Qarshiin bituu. Bitamuudhaaf. Doolaara kanniifama kana maara. Laa anni qarshiin barbaadu. Miidiyaa keenya mindaa guyyaa irraa feetu baatii irra yaa daawwana kabajamoo akkuma agartanii taayyenii fi abiyyiin qarshii nama bituu yaalii godhan laala agartanii. Amma miidiyaa keenya irra nu dhiyaadhu jedhanii amma miidiyaa kana keessa OMN hin jiru. Kun amma miidiyaan waaltaadha. Kun immoo boqqolloo miidiyaa boqqolloo jedhaniin. Kun immoo miidiyaa Iskandar Naggaafaa. Hanga kana hundaa'uun irraaf tokko tokko. Amma isaan miidiyaa hundi bitu alla sibinnaa jedhan agartee. Sasi nama bituu kan maal fayyadamee taayi. Ati akka dhageenyatti ergamaa bilitiqinaa naannoo Oromiyaati. Namoota hedduu bitee warra kan gaasaa biraafaa. Baantii Tufaafaa. Mustafaa. Jaafar Ali. Jaafar Alifaa. Jaafar Alifaa. Uummanni kun jajjaba. Isaan kana bittee. Uummata kana Akka bitti isaan kana maallaqaan. Maallaqaan wanni inti biteef quuqama garaatti uummata kana keessa jira. Garaaf quuqamanii. Garaaf quuqamanii jiran. Akka keenyaatitti garaa isaanii guuttatanii mirgi isaanii guutamnaaf Anagaa. dukkanti kan bariitu ittiin seeni beektaa jirri. Ammoo lafti bari'aa jirti. Amma waan minda waraanaatu dadhabneef jarrillee mindaa irraa murree isaanilleen sabboonummaa biyyaatiif waan hojjechaa jiran ji'a lama mindaa irraa murree jiran. Isaan. Isaanii. Amma miidhaan qaban. Mindaan qaban. Haye meedhaaf yaa obbo Doktora. Ati namni amantuu shimallis jettee jira. Obbo Taayyee kanoo maal goddeef? Hedduu ho'i barreessan kun baay'inaan. Obbo Taayyeen hin barreessu. Ho'i barreessa Facebook irratti. Facebook namaa barreessaa mala Taayyeen qareen beeku. Qareen beeku mana kana. Taayyee wayyaaneen gaafa nuti naaf shamallis faanu ergattu isa cinaa tokko ni hiite. Hidhaa jireenye. Gaafas waanumaan beeknee jedhanii tantaasaa baree garaa isaatii bitamee innis deebiin hojii nyaachuu jira amma. Sigaltee Oromiyaa. Oromiyaa. Amma inni akka yaadatti ani obbo muummichi ministeeraadha. Bakka shimallis na haawun ooluu jee yaada qaba. Akkami muummichi ministeera bakka naannoo Oromiyaa bulchuudhaaf yaada qaba. Inni shimallis dhiyoo tana iciitii takka baaseetiin. Eenyu dhuga jaan? Jara soddoota kan jedhu. Soddoota kee. Lubbuu ta'e tokko yara nus gargaaree nu cinaa dhaabbatu. Soddoota kee kana. Yeroo Soddoonni hanga laftanyaa jechuudha. Naftanyoota. Nu cinaa dhaabbata isuma keenyaasi. Waa hedduu wal keessa jirre. Uummanni kun uummata nu guddise. Yaa uummata Oromoo taanu malee dhiigaan. Uummata jiruuf jireenya keenyaa uummanni Oromoo maaliif jennaan qabeenya qabu ture maan dura waan dachii faa qabeenya gurguddaa biyya faa malee waa saamuu waan hin bariniif horii guddaa nutti hin kennine. Kanaaf gobsuu ture kanaaf kisitti ummata keenya waan tuqeefin araarama andaqeetiin gaafadha innilleen araarama gaafatee jira yaa galaatoomu shamallisilleen kanuma yaanni keenya. Ati namoonni ol qabatu kun namoota barnoota hin qabne kan maaf ol qabachuu barbaade namoonni hedduu aangoo keessa kun amma warra kan gaasaa biraan faane nama barnoota hin qabne maaliif nama barnoota hin qabne kan aangoo kan nuuf feeta. Waan naaf sabbakamaniif naaf yaani gowwoomanii jechuudha. Gowwoomsu. Namni wallaalaan siif gowwoomaa jechuudha. Sabboontoonni Oromoo kan akka Jawaar Mahammad Guyyoo Hariyoo Kunfaan Baqqalee Garbaa Hamzaa Booranaa faan hin eeyyaman jechuudha. Ilaa sukuruutiin Jawaar sun gaafa waraanatti ergin waraana xayyaaraan bobbooqanii itti erge na jalaa didde jechuudha ijoolleen sun gabba'uu didde bira. Bitamu. Okay, ajaa'iba immoo seesantu. Daawwata kabajamoo gaa ni agartanii hooggantoonni nu bulchaa jiran hooggantoota kana jechuudha. Nama gawwaa barbaanna jaan agartee. Gawwoomsinee agartee gantaa garaatiif jala akka deemanii jiran. Duuba gaa qeeroo nama lafaa isin kaate
amma qeeroo akka goonu amma akkam godhaa tan? waa'ee qeeroo tirratti amma qeeroo tana qoqqoonnee amantiidhaan qoqqoonnee sabaan qoqqoonnee maallaqaan garii binnee wal afaan dachaafnee akka qeeroon amantiidhaan walirra bobbaatu akka qeeroon gartee sabaan walirra bobbaatu amoonni shanta kana guddaa fannifadhee deemu jiru xiqqaa haa ta'u guddaa haa ta'u qeeroo kan hin arge itti kannaa bitaa'ee amantii warreen amantii islaamaatiin amantii kiristaanaatiin waaqeffataadhaan kanneen kana walirra duulchifnee kanneen gartee amaaraatii fi kanneen islaamaa hedduu balaa guddoo uumne akka isaan walii galanii addeela tarkaanfii nurratti hin fuune kan ammoo amma naannoo oromiyaa bakka shimallis abdiisaa bu'ee hojjechuu deemuuf dheengadda waan masaraa mootummaa keessa akka walgahii geggeessine dheengadda shimallis abdiisaatillee yaalii guddaa akkasii waan hin qabneef awwaaniin gartee baradhee jiruuf akkaataa namatti walitti buusan akkaataatti nama walitti diran qeeroon tun akkaataatti amantii walirra bobbaatu akkatti waliin galle karaa cufaa hogga jedhee eenyu janiin tokkoon naaf silaatiin deemaa ifana ala jira boruu barraaqa Yaayyaa Bashir jeniin. obbo Yaayyaa Bashir janiin Biyya alaa jiru san. Isa akkam godhu fedha? garaan na gubachaa jira amma silaa isa sun arkee mana dukkana keessatti arbo shiriin isaa kan irraan banne hidhuudhaaf yaaliin hin qaba masila Biyya saritti qabu fedha. isa suni iccitii diinee labaasaa jira qeeroon amantiin akka walirra bobbaatu hoggaan armaan gadhiise amantiidhaan walirratti hin bobbayinaa isin tokko oromoo hin jenne kiristaana hin jenne waaqeffata hin jenne tokko jedhee nammeen gartee qeeroo jajjabeessaa jiru isa suni amma ifana naannoo oromiyaa keessa gabbu'ee kaayyoon tiyyamma qeeroo amantii walitti buusu sabaa walitti buusu qeeroo naannoo amaaraa fidee naannoo oromiyaa keessa gadhiisu Okay, inni gaa sooddaata. qeeroon amma tam tarkaan fudhachaa jirti beektaa huccuu alaabaa oromoo uffattee Kana kana. kan akkanaa tana uffattee beektaan gara kana guuna kullee garaan nu gubata beektaa Ammaa moo? amma maaliif gaa biyya dimokiraasii Kanadaa waan jirruuf waan akkasii godhuu hin dandeenyu Saa. har'a waan affeeramnee jirruuf waan akkasii godhuu hin dandeenyu dirqama gaa'ii as gaafii fi deebii kanallee wajjin godhuudhaaf silaa nuti waan feene waan maaliif gaa dirqama muummicha ministeeraa hoggaa harmatti affeeramnee fi harmarratti gaafii dhiyeessuudhaaf illee amma garankaa kana guun amma yoo ijaanichi eegaa isaa mana garankaa hoggaa argu coorannaa duuda beekta amma fana yaaliin nuti qabnu beekta qeeroo bitu amantii walitti buusu Okay, asin alaa bibi. ammas oromiyaa tana keessa waan jaamatan agarta manneen amaaraa tana kan duulaa jiru beekta qeeroo naannoo amaaraati an fiti Waree mana kiristaana faadha. mana kiristaanaa kana faadha qeeqa Islaamaa gubu. mana islaamaa kana dhaqee gubu warreen naannoo amaaraatii fiti gorseetiin fiti Suutatti Oromoo ta'e keessa gadi. oromo jee keessa kan naqee huccuu oromoo uffatanii huccuu alaabaa uffatanii alaabaa oromoo ol qabatanii deeman waraanninis ni beeka intu kan tarkaanfii irratti fudhatanii deemanii duba ummatoota amantiidhaan kiristaana ta'an mana isaanii gorra duulan isaan kun maal yaadanii beekta Warra kiristaana kun haala. warri kiristaanaa kun ummatoonni islaamaa tarkaanfii nurra fudhatee jira waan jedhanii lafaa ka'anii fi isaanis lafaa ka'an naggada bakka tana ummanni bakka tanatti amantii walitti bu'ee jira jechuudha amantiidhaan walitti bu'anii jiran Isin agenta kijiba hojjechaa nuti jirtu. hanganatti Kijibda jechuudha. kijibnee jechuun kaa umriin teenya siqaa deemti namni waliin galu Itoophiyaa keessatti Garaan guddachaa deema. garaan keenya guddachaa deema nama kan amantii walitti buufnee jirre saba walitti buufnee jirre qeeroo ta'ee kan oromoo ta'ee waan kana hojjete beekta waaqeffataa ta'u amantii kiristaanaa ta'u Oromoo ta'e jechuudha. Oromoo ta'ee Oromoo ta'u qaba. sabboona oromoo ta'ee Waan qeeroon waan kana hojjechaa hin jirtu Hattoota jiru. naatu fide uummata sun Isin ammoo akka hattoota taate nuu beekta jiru manni kun. nuu fide naannoo amaaraa keessa walitti qabnee finne Edi qaalota. amata meeqa afaan oromoo barsiisuu jirre abiyyiin isti goo jechaa yaanu guyyaan hogga deeman ammoo nuufi isaan iccitiidhaan wal quba qabnan bitamanii jiranii ummata kiristaanaatti rabbobbaa ummanni kun Mee akkasina dhaabatti waa'ee Juwaar karratti gaafadha. Yaa muummicha ministeeraa. Ati Juwaar kan hidhuun maaliif si barbaachisa? Juwaar kana hidhuu wanna barbaachiseef Ifi ragaa sobaatti barbaadu. waan Mee gaafa deebisu. sabboonaa namichi kun nama haqaa waan ta'eef ragaa sunillee ittiin deebisa jee guyyoo waariyootiif hunda bitee fidanii ragaa gaarraddii duubaatillee seera addunyaa keessa kan hin jirrellee daangaa Amma cabseetiin maaf waasa goota seera addunyaa keessa hin jiru nu san. Ragaa jechuudha. Gaarraddii duubaan ragaa nama rabbaa kana hin dhageenye. Ati eessa baratte ragaa kana noo? yuunivarsiitii micciiramaa jedhanii tan irraa baran. elektiriyaa jirti wani keessa Yuunivarsiitii micciiramaa elektiriyaa taayee achiin geesse achitti bara darbee bara kan fudhatee koolejii sababii kanarraa yuunivarsiitii micciiramaatti irraa waan baranneef kan barsiisaa bakka suni Isaayyaas Isaayyaas Aforqee. Isaayyaas Aforqeeti barsiisaa bakka suniiti
achirraa fudhannee akkasitti irra deemsinee nuuf fayyamamuu didee namicha rabbii fi uummata Oromooti jee duraanis waan qabatee deemuuf. Namichi kun ani abdiin tiyya uummata Oromooti jee waan dhageessanii jirtan. Dhageenyee jirra kaayyoon isaa kaayyoo jabduudha. Nuuf ta'uu dhabde Baqqalee Garbaatiif ijoollee isaatillee wajjin qaanyiin beeknu cabsinee jechuudha. Maal isin qaanyittan safuu aadaa hin beektan maal qaanyin dilloo. Aadaa fi safuun beeknuti duris gidaara guddanne. Kana. Nuti ijoollee bakka UNHCR guddattu san gartee tan taajirri guddifatu. Achi keessaa warra olii guddifame calalamee biyya tan harkate. Isin dantaa gara akkasii malee uummata kan beektan jechuudha. Hin beeknu. Safuu isin beektan jechuudha. Obbo Dr. Abiyyi abbaa isaatu gaafatti dhufee Oromoon tuqin jee dhaameef. Dr. Abiyyi. Biraan jiran guyyaa sun. Dr. Abiyyi wajjin abbaan isaa wanni dhaameef abbaa maal naadhaan taa'ennaan Oromoon tuqinii jeen. Duwini maaf Oromoo godhu Artit Dr. abbaa isaa wanni lilmee dawaa dirree fi abbaan isaa gaafa ganda galee numati. Taasee abbaa isaa hin dhayne nuti guyyaa sun walgahii elektiriyaadha oolle. Faradaadha. Walgahii elektiriyaadha oolle. Abbaa kee si jeeseen dhugaadha. Harkuma garaa jalaatiin hin leeyde harka kiyya osoo hin ta'in dabballoota bakiyyaa jees. Maa hojjetu abbaa kee abbaa fi namni waan hojjetu. Abbaan fi sagantaan Itoophiyaa miliyoona 220 itti bulchu balleessuu waan barbaadeef. Ajjeefte jechuudha. Namichi kun nama amantii isaa islaamaa uummata Oromootiif bu'aan qabdi jechuudha. Uummata Oromootiif yeroo takkaa uummanni Oromoo bu'aan waan eeggate qabsaa'uu barbaanne. Afaaniin jee malee garaa kiyyaa waggaa 46 jira. Haga kana garuu ani waaniin gartaa haga kana dila kana kaniin deemee tikiree waan ergatteef carraa dhabee yeroo dheertuu yaaddaa ture arra hireen harkadde. Oromoo qeeroonis hagala tomtu durraa buuste. Amma Dr. Abiyyi wajjin marii xiqqoo takka qaba. Obbo Dr. Abiyyi amma yaanni nan guyyaa harmaa qabu si wajjin sila haasawu barbaadeef hin beektaa? Uummata wobo marro ji'ee gaara jiraatu kan akkam godhatan? Kaayoon teenya amma sun humnaan hin dandeenyu. Humnaan hin dandeenyu sagantaa akka goonu jira. Uummatoota Oromoo kanneen akka keenyaatti bitamaa barbaannee huccuu isaan uffatan huccuu akkasitti uwwifnee shane jennee uummata Oromoo wallagga galchinee uummata Oromoo guyyaa irraa qaqalani. Haa baala nyaachisanii. Haa ajjeesanii. Haa gudeedanii. Shaneedha jee uummanni sun gaara taatee ce'u. Ni balaaleffatan akkasitti. Sagantaa uummata Oromoo gaafattii Tigireen dhuftus akkasuma balleessine nuti abaa'oo. Abaa'oo akkasuma balleessine. Arraa shanee fi kaafaa'oo akkasuma balleessine. Akkas balleessuu qabna irrallee. Awwaluu abdii galata arabu. Awwaluu abdii galata arabu akkam jee waa'ee juwaa irratti. Juwaarnu kabajaa kanneef jee fi OMN nu bilisa baasee jee. Galata rabbi isaan galchin awwaluu abdii ni jajjabeessine. Ni jajjabeessine ammoo deebi miidiyaa OMN kan alarraa nu qeeqaa jiru kan. Kana akkam godhan? Kana dandeettiitti hin qabnu beektaa? Dandeettiitti hin qabnu uummanni nu dura beekumsa harkatee. Nu dura beekumsa harkatee jira. Addunyaarra beekamee jira kun. Addunyaarra beekamee jira. Intarneeta Itoophiyaa keessaa kana lamaffaa deebinee yoo hin kasaaraa waan nurra deemtuuf. Kasaaraa qofa nuuniiti faranjii nurii alaawun baasuun ooltu. Amma isin dhaggeeffadha. Amma maal jettan noobeelii fidaa jecha jira addunyaan. Noobeelii badhaasa fudhatte yan. Fidaa ta'e addunyaan. Noobeelii makiinaa lamarraa hin bitadhee taayyee sirraa hin biteef taayyeen takkaatu makiinaa karaa duubaa malee hin ta'e dura. Karaa duubaa taa'u gaafa duraa akkasuma dhuga. Makiinaan beeku inni. Makiinaa. Haqqisuun ture gaafa duraa guma kan rabbe deemu. Makiinaa. Hin kofne dhugaa bari makiinaa gaafaan duraa na. Taayyee makiinaa beeku. Makiinaa ittiin biteefi biyya Jaappaan irraa hin galcheef. Makiinaa isaa? Ilaa maatii isaatiif hundaa'u. Hangaasaa Ibraahimillee tan taayyee irraa bitate takkanii kenneef. Hangaasaa eega gala kana? Hangaasaa fi Jaafarali tan taayyee irraa bitate takkaan kenneef isaan illee suniin bobbanii galuu jiran Oromiyaa keessa. Hangaasaan sila Harargeellee dhaqee jimaa gurrachuu barbaada garuu ittiin dhiiftu Harargeen. Ituma? Itumaan achuma armoo nu beeku. Isa keessa namni si jibbu ni beektanallee. Namni qaruu jibbu ni beekna. Beekneeti kan itti dalagu jirru garaa jabeenyaa fi afaan jabeenya malee. Kofisni kan guddaan amma ni beektaa biyyi. Qeeroon tun ammallee deebitee karaa kana yoo nurra hiite. Akkam jettanii dhufu yaada. Tarkaanfii addaa nurra fudhatte. Juwaar firaa gadhiif nama kom jechuudha. Juwaar firaa gadhiif shakkitan. Gadhiifneeti akka caaluuti qaaman beekamneen jennee galaafan. Ammoo guyyoo waarii oo gadi hin dhiifne. Guyyoo waarii yoo gadhiifne saaxilamne bar. Saaxilamne. Garuu mucaan sun jabaadha. Ammoo waa'ee bankii Juwaarii fi obbo Haaskaa Baqqalaa irraa hiine kana akkam jettamee waa'ee tarratti. Hangaasaa fi Jaafaraliitiin masruufa goona irraa baafne. Sirri. Maallaqa qabdi? Maallaqa isaa qabna maallaqa waraanaaf innee jirra. Maallaqa bankii dubattee jirti. Biraanuu Juulaa waraana bitee jira xayyaara meeqa. Duba yoo noobeelii fidaa itti addunyaa siin dheessite seeratti. Paarkii haa caalu ennee dhaame tanoo.
paarkii Acaaluu maqaa Acaaluu fudhamnee sagantaa isii bilisigiin naaf oolchina. Maqaa Acaaluu fudhamne akkuma lootarii lammii fi suni maallaqa si galtee ati ni jalaa garan gaggalin. Balla mara biitan. Balla mara biitan. Tana balla mara biitan. Tana garan gal. Na beeta kan garan gal. Angarummaa Sinta gaddu. nan dagatin. Ayyee. Tana na dagatu baanan. Mee waati ko sila. Sagantaa Acaaluu. Acaaluu maallaqa Acaaluu sabboona Acaaluu hundeessaa jenneeti. Ani qaccee dibadheetiin as bee dubbadde guyyaa sun qaccee jeef keessa baasee qaraa. Dibooche ni rifadhe guyyaa sun guyyaa dibooche akkam ta'e Dr. Abiyyi kasi booje. Wanniidha qacceen dibadde. Barbarii. Maayina dhufaa himi. Barbarii. Saaraa mokonnoffaa ka biyyoon wajjin jaaru jiru numa dhoyineen. Dhoyite. Uummata jeneraalota waraanaa. Sunumaan dha'ee bara. Numa dhoyite. Rakkoon qabu. Hin boonyani garaan nan boonye. Sigaltee Acaaluu sagantaa isaa waan hin raawwadhee jiru. Maqaa isaatiin naggada barbaade waan isa jeese foonnee Oromoo waan isa jaalatu. Paarkii maqaa isaatiin ijaara. Ammoo tana Faawundeeshinii hundeessa maqaa isaatiin. tana gaafata kan qabu ammoo. Ayyee. Uummattoonni Oromoo Dr. Abiyyi hin dhaluu jechaa jiran. Ijoollee tana waan dhalee fi jechaa jiran. Naasiim. Wanniidha. Daaneel Kibrati. Daaneel Kibrati dhalee jechuun. Ijoollee tana. Wanni tun ni jirti. Daaneel narraa hore. Wanni tun ni jirti. Jarman deebiitiin iflaale. Maan daltuna. Daaneel Kibrati narraa hore. Ijoolleen tan Daaneel Kibrati. Ati kanaaf deemee Ittiin himne immoo ijoollee tana abbaan keessan Daaneel Kibrati. Egaa anuu waan akkasuma guddadheef maaf itti hima jetteeti. Anuu akkasumatti ilaalchuma guddadhe. Kanarratti amma Juwaar kana hogga gadhiifne biyya tana duba Juwaar akka Mister Mandeellaati akka hidhaabeen masaraa mootummaa seena qaamuun beekamne hatattamatti. Dhiifamaa unuuf godha inni yoo fedhe. Maan uummata Oromoo qulqulluu ta'e amantii isaatis Islaama namichi kun hamtuu hin jaalatu dhiifamaa unuuf godha. Dr. Abiyyi ara dhiifamni jiru. Ara dhiifamni jiru. Tanarratti yaadin Dr. Abiyyi. Tanarratti Yoo yaadin. naabeetii illee dhufan isaan uummata nu jala yaa kan dhiifamni godhaniif miskiina jedhanii. Jaafar Ali immoo dhiisuu rabbi beeka. Jaafarii fi Taayyee wanni waan dhiisan nagaasaaba. Akkas gaa ta'uu kabajamoo jaalatamoo. Akkas gaa daawwata kabajamoo jaalatamoo gaafiif deebii. Ayyee. Akkas waliin turre haana gaa gaafi deebii waliin goone sammaalee dura dhedheessaa jira. Bilis malee sheer nu godha gatiin irratina ol yaa isin jenna. Haana gaa warri bilittiginnaa akkana jaan. Kanaaf amma dubbiin akhiraa gaafachuu barbaannu Juwaar maamma kana mee haalli itti dhiifamuu hin tumme akkamii tana gaafan. Mee Juwaar maamma kana yoo qeeroon isin jabaattee bitee sanaaf fudhatte gadi dhiiftamu gadi dhiifta. Gaddiifna. Ammaa ragaa itti dhiyeeffachuu dadhabnee bina gartu. Ragaa itti dhiyeeffachuu dadhabnee jirra ammaa isaa yeroo hundatti dhiyeessina uummanni Oromoo guyyaa irraa nu sochii nu godhaa jira akkasumas dadhabnee dhiisu jirra. Akkana gaa'ee kanaaf daawwata kabajamoo jaalatamoo hunda keessanuu waan hedduu goone Kara lammaa keessaa gaafii dhiyaataa. Dr. Abiyyi maalatti gaafa dara mootummaa Arseente jeneraalota hunda maalatti aangoo rabu. Wayinaan gurraatti buuseef sheraba waan wajjin xaxoo turreef namni waa wajjin hatuu ture wajjin waliin amanuu jeeti. Na beekan jechuudha faraa keessa jechuudha. Jara sun biyyarraa baasee kaanileef irraa sagantaa dhiyeeffachuuti. Amma akka dhageenyutti baankiileen hedduu jechuudha amma akka oduu dabarsaa jiretti warreen baankiidha maallaqa qabdan baafadhaachaa jiru. Mootummaan baankii jechuudha waan akka isaan mudeemu fakkaata. Maal rakkoo godhamu deemu. Walii qabannee akka Mangistuu Hayilamaariyaam Eletiriyaa caa'uuf jechuu yaala. Saamachuudhaaf. Isin saamtota jechuudha gaa. Amma kan dhugaatti akkawantii Juwaar Maamfaa Baqqalaa Garbaa kanneen hunda abbootiin qabdu jechuudha baankiidha waan fudhachuu dadhabdee jirti. Maal gootan kana? Gaafara lifaa masruufu isaanu masruufaa sutuma goonu ilma isaaniitiif isaanu ittiin hiyyoomtu. Ammas maallaqa Dr. Abiyyi maallaqa baankii hedduu akkawantiilee hedduu cuftee jirteen akka maallaqni jecha sampaan. Kun maal godhuun? Wanni barbaachiseef taajiroota sabboontoota Oromoo ta'an keessa miidhuu akka Dinquu Dayyaas fa'a. Dhugaa dhufte Dinquu Dayyaas maaf miidhuu feete? Barbaachisu Dinquun yeroo hedduu wallistoota gargaara ijoollee daqiiquma shaniin uummata jeequmsa nu kaaftu. Tana waan nurra kaasaa oolu nurra deeggaraa ooluu fi isaas soodara harkaa fuudhuu barbaanne. Dinquudhaas? Dubbiin ta'e kanaaf qabiroon gaa isirra qabsootee jirti Dr. Abiyyi amma dubbii waa kettu kanaa miti qeeroon sirratti qabsootee 4 kiiloo kana si baasuudhaaf hedduu karoorfattee jirti qeeroon. Kanaaf qeeroo kana boorama guyyaa muraasa booda lagannaa qophaa'aa jira. Sira labsuuf yaan. Kana maaltu qophaa'ee jira? Warra maallaqa kannineef warra maallaqa kannineef jira kan cinaa deemee lagannaan hin jirtuu warra bitame jechuudha. Kana bobbaaftee jirti. Ati maqaa yeroo hin baatu waan jettu amantee jechuudha. Baatu qeeroon alam baatu. Taayyee kana hoogantu mee taayyee.
yaa taayate garaan kee hoosuu guutasee jira. Nuti bar hogga qeeroo lagannaa kaafte. Kana keessa furmaataa jira beekta. Ummatoota naannoo Amaaraatti irraa binneen kanneen qeeroo enneen kanneen huccuu Oromootti uwwifne kanneen afaan Oromoo dubbatan kanneen kanaaf maallaqa guddaa waan isaamnee jirruuf amma baay'ee nu yaaddeessiti Oromoon yoo gartee waa'ee irratti harkaan firra fudhatte baay'ee nu yaaddeessiti. Juwaar fira gadhiisuun keenya dirqama hoggaas. Juwaar yoo gadhiifne qaaman beekamne ajjeesuunis dirqama. Juwaar gadhiifne halkan tokko bullaa jennee iyyaannu nutu. Juwaar gadhiifame. Juwaar gadhiifamee taanaan. Amma iddoo jibbaatan moo falmata jechuudha. Falmachaa hanga qeeroo wal gubbaan dabraa karaa hidhanii hokkee nu qabanii finfinnee waan seenaa kiiloo takkallee taatu dhoorkanii tarkaan feddaa irra fudhatanii Juwaar mana hidhaatii fira gadhiifnu takkatti Itoophiyaa keessaa barrisuun keenya hin jiru kongumattuu. Tan abdii jala murree jira. Amma abdiin teessan maali? Abdiin teenya ammaan tana. Ibidda keenyaa fi qawwee keenyaa fi garaa keenya. Qawwee keenyaa fi garaa keenya waan naannoo Oromiyaati irratti ummatoota amantiidhaan wali buusu saba wali buusu kanneen garii karaa cufu kanneen garii karaa akka hin cufne tarkaanfii qeeroon akka ummata kiristaanaatti irra fudhattu kana shira wal jidduutti hojjechiisuudha nuti yaadne keenya. Shiraan jechuun bitan Shiraan waa xiqqisho mindaa Jaafar Aliitillee irraa murree jirra. Waa xiqqisho wanni irraa murree fi beekta. Jaafar Alii ni dide. Jaafar Alii miidiyaa irraa murtee tokko dha. Mindaa irraa murre. Asimboo miidiyaa irratti. Miidiyaa irratti arrabseeneen Oromoo. Oromoon hedduun haqeexee jirti jee waan dideef Jaafar Aliitillee hidhuun keenya waa hin oolamne. Kunis jaallangaa sana. Jaafar Aliitillee hidhuun keenya waa hin oolamne. Amma namni tokkoffaan kan nu hafe kan amma ifana shakkinee jirru obbo Shimallis Abdiisaati. Shakkamee jira shakkii guddaa keessa galee jira. Shimallis. Shimallis. Ayyibaas. Ayyiboo Ayyiboo maal baay'atan? Aangoorra wanni hariireef uukama Oromoo qabdi sabboontuudha. Nuti wanni sabboonaa jedhamu sabboontu wanni jedhamu nu biratti diina keenya. Biddeena keenya irra cirrachaa uummata na gochuu. Taayeen afaan ulfaata dhiifama. Ayyee. Ni jaabar. Yee jira taayeen yee jira daawwattoota keenya kabajamoodha. Afaan ulfaata. Mee ammas karaa muummicha ministeeraa deebina sammaa gammachiis ni deebisa. Afaan ulfaata taayeen. Taayeen afaan ulfaata. Dhiifama. Mee ati karoora kee boodaaf Amaara. Karoorri kiyya. Amaara maal godhu yaadda? Amaara waa. Amaara baay'ee jaalatteen. Amaara maaliif jaalattati? Dhiyoo kana gaafaan achi deeme bar maxxanseetiin ture toora feesbuukii kiyyaati irratti. Magaalaa badhaatu Amaaraa Baardaar jee. Akkana yaatteen? Ona isiin ona. Waa badhaatu maqaa dubbisee? Badhaatu miti. Maaliif jenna waan ganta keenya taateef numa faarsina isi. Finfinnee tana qofa irratti harkaa ol qabna. Ammoo kan dhageetti ati silaa Oromoo Finfinnee keessaa baafteeti Amaara qubsiiftuu qubsiisuu barbaaddiyan. Sagantaati Ni feeta akkas? Takkalaa uumaa hoolicha kana wanni niin aangeesseef magaalaa tarratti takkalaa uumaa kun sagantaa cimina qotee bulaa harkaa lafaatti fuudhuu beeku waan irratti argeef. Takkalaan kun? Cimeenya magaalaa tanatti as deebisuu dandeettii qabu uummata Oromootiin teessanii gullalleen teessanii maal birbirsa goorooti galtan jee hiyyeeyyiin gargaara jee isaas akkuma kiyya soddaan isaanii beektaa ganda Gojaawuma gandii. Gojaawuma. Gojaawuma soddoonni isaa. Maaf nadhoo Amaaraa fuutan sesin baay'ee na rakkate. Nadhoo Oromoo jirtu Amaara fuutan. Yeroo nuti rakkoo keessa jirru san yeroo sunitti waan nadhoon Amaaraa nu hayyamteef yeroo gartaa nuti waan qabne sunitti jechuudha. Yeroo sunitti waan isaan achi garaa goofne waan. Asi nadhoo Amaaraa tan ni feetu maaf kan feetu nadhoo Amaaraa tun maali? Sagantaa uummata isaanii waan nu barsiiftu. Amma biyyi wanta kan siin jamma. Hanga asini finaaf samee tokko. Wanta kan si gaafadha amma. Hanga sana bakka bu'u. Wanta kan si gaafadha amma. Gaafatu. Intala dheengedda. Hanga si gaafannaaf tokko naafsi. Intala dheengedda naftanyaaf jalaa hiikatte sun. Intala sun qabnee dadheessu qabna ammoo. Okay afa hanga sa gaafannaa akkasuma ta'in. Mee hanga saan dhufe. Hanga saan aadaa. Hanga asini finne jirta wato kamila jamo. Mee hanga saan gaafannaa. Ho hanga sa finne jira share godha. Yaa hanga sa. Ati gara dhafa akka tokko mitamta. Hanga rafa bitamuudhaaf. Bitamu kiyya kan hedduu. Waan har'ammaa Abiy Doktor Abiy ni bi. Akkasuma waan isaan har'al marra na neevereniif waan hin basaasa isaanii ta'eef aaruun irraa qaba. Dhaggeeffadha Doktor Hangaasaa waan jiru. Hayyee maal faana? Basaasummaa isaanii jala deemtuu isaanii waan hin ta'eef waan hin garaa bitamee Oromooti jedhameef maaliif na neeverin. Kanarratti haara qabdee jechuudha. Kanarratti haara qabna jechuudha. Ati maallaqa meeqa si bitan? Maallaqa waanuma xiqqoo waan na bitaniif maallaqni kun amma makiinaa wanni tajaajila daandaawaa darbee waan hin deemu akka haarii naa bitanis yookaan Oromootiyaaf deebuu. Ati yoo isaan maallaqa si kan dubbatan Oromoof deebuu yaalee qabdaa? Niin qabee maaliif waan hin garaa bitame jechuudhaaf yoon garaa kiyya irratti maaliin Oromooti jedha bare hin jiru. hin jiru. Akkana jaa. Garaa kiyya irratti taanaan ani isaan kana gadhiisan hin jiru jechuudha. Yaa Doktor Hangaasaa yoo uummanni Oromoo maallaqa si kafaloo maali uummanni Awwa uummata naa dabalan maallaqa naa dabalan waan hin duraanuu haajibuu taateef dubbii kijibaa butee ittiin geesse. Dubbii hannaa. Hannaa itti butee ittiin geesse jechuudha maaliif biyya alaatti irraa dhufe kan dubbii butu.
biyya kana galteef. Wani ni galef. Dubbii butuuf haji butaan anja jechuudha. Folloni qaluuti. University loon foon loonii qaluudhaaf waan hin beeku. University irraa baasuu maal jetti maqaa dhabiibe? University irraa baasuu maal University loon foon loon qalu. Ayyee. Sanirraa waan hin beeku jechuudha. Isaanii jechaan dhufeemi. As keessatti haji butaa waan hin ta'e dubbii kijibaa butee itti geessu ammallee yoo garaan kijirrate dubbii isaanii itti guutu jechuudha. Dawa kabajamoo akkana jaa haji butaa hangaasaa dhagaa beektee hangaasa hin finne jirra. Kana ammallee sheer godha. Duba hangaasa ati harargee dheeytee nama duruu jirteen dhugaadha. Dhugee maaliif waan hin duraanuu isaan na bitanii jiraniif ibboo deebi'aan qabu. Meeqa si bitan akka oduu dhageenyetti maallaqa gaafa galta san seefanii fa'aa. Dhibba takka. Maalanni qiyya waan guddaa waan hin ta'iniif waanuma kooma dhibba takka Itoophiyaa ta'e jechuudha. Farshoo fa'aa dhuudiyaan. Ni dhugee waan hin agareen dhiyu. Maaliif yoo farshaa sun dhuge dubbii kijibduu waan hin fiduuf. Gita farshoo dhugdu. Nama walitti duruunis gusuma naa tolti. Yaa ajab. Abo dubbiin. Akka argaa ta'u kabajamoo hooggantoonni jechuudha bilittiginnaadha haala kana keessa jiran agartee. Dhuguma yaanni bilittiginnaa kanuma jechuudha agartee. Akkasii mee ammaa hangaasaa irra deebiin. Hangaasa seef jaafar ilfaa caaltu isaanii isin bitee dhugaadha. Dhugee waanuma maallaqa gatii qalaalii takkaan nu bitaniif nuti kijibduu waan taaneef maalanni gatii amma sun dhugaa amma sun dhabaaf waan kijibnuuf amma kijiba kan itti fufna malee. Maaliif uummata Oromoo kana jechuudha waan garaafiitiif bitamne hin taane nu guutuu nu garaafii garaa kan jala yaana. Garuu mana bitamne jechuudha. Garuma bitamne waan biraati. Amma qeeroon ijaaramtee jirti ayyaa hangaasa ati fayyoo sojjeessan akkam taate. Ajjeefnaan kakalaas waan jechuudha sabboonaan Oromoo sunuu du'eef. Duuti uumamaan nuti fakkaatu nuti du'a sodallee irraan qabnu maaliif yoo akkuma jarri kun ta'uu hin taane. Jarri waatu jirta. Akkuma isaan na godhan waliin taa'e jechuudha amma booda. Haruma isaan naan deema waan hin deemu isaan dhumnaa lubbuun dhiisaa irra qaaliin taane niin du'a. Maali mataan dhalaa dheenya kana har'a gooferee. Duraan mataan biraalii waan mataan nurra beef amma mataa keenya namarraa kireeffannee mataan kun mataa kaayaatiimi mataa dhugaatiimi mataa kaayaati jechuudha. Ni kaayyanne irra ni kaayyanne. Hangaasa dubbii hangaasa ni jabdu. Doktor Hangaasa isaan kuyyuu sana gara sijala gara dire sidii sana isa dheeytan. Akkam taate. Bakkiin dhagumo isaan na darbinaan qalaas kaaman lubbuuti yaa talaa'u takka beeyta akkaan hin oolleetiif hin beeka akkaan du'a guyyaa tokko uummata kana jalaa baanan guyyaa tokko akkaan hin oolle biyyattii yaada argeete irratti akkaan waan hin galle galuu hin danda'u jechuudha. Duuti lubbuun tiyya numa duuti talaa'u. Ati waan du'a murteeffateef bitamuu irra filatte jechuudha. Bitamuu irra filatte. Du'uura. Du'uura bitamuu irra filatte. Gaaruma kan nyaate. Farsoo hagam takka sii bitan guyyaatti. Farsoo garuu maallaqa guddaa waan bitaniif maallaqa waan gatiin taaneef isaanumaan nuu bitan nuti gaa. Isaanumaan nuu bitaa dhuunneetuma kijibuudha nuti akaayyoon ta'e. Duba maqee jaalamoraan yoo si dhufe maal jette shanee ta'u. Haa maqaan dhufuun. Jaalamoraan. Jaalmarra yoo dhufe moo. Olumaa ugaasaniif waan jarri kun akka ta'uudhaaf hawaani dubbii kijibu akka isaan ta'an ta'uu malee isaan qudhumnaan isaan booda deeqaa shaniin oolan numaan du'a. Yeroo maqaa isaa dhooytu akkamiin hirrifatta? Foon kanaatu kadhatti noolla ta'ee isaan dubbii isaanii dhageenyu. Maaliif ani waan kijibuufi sila akka isaanii kana ta'e kijibaa waan guddadhu isaanuma kana ittiin dubbii kijibaa geessa. Hedduu mee waa shimallisoo maal irraa qabeete shimallis. Shimallis amma maan booda waan xiqqishoo kalaas jala deemtu teenya ta'uudhaaf shakkii irraan qabaatina. Ammallee keenya ta'uu inni amantii irraa qabna. Shimallis. Keenya godhane. Okay. Kan egaa daawwatoo kabajamoo hooggantoonni jechuudha bilittiginnaa waan akkanaa jaanii beektanii mee hangaasaanis dubbate shimallis dubbate obbo Doktor Abiyyiinis dubbatee ture gaa waan baay'eedha. Kanaaf mee Doktor Taayyee deebiinee jira. Taayyee gaafa hangaasaan fa'aan dhufan jechuudha. Maallaqa meeqaan wal taatan biyya alaarraa kareessite fiddeechaa dhageenya. Gaafa warshaa foon looniitirraa Ameerikaarraa finne sun baanta. Isaan warshaa foon loonii dalagan isa gaafasitti. Warshaa foon loonii dalagan ballama kan makiinaatii tana kannuuf gaafas obbo Doktor Abiyyi ni seene. Gaafasumaa hoo? Gaafasumaa hoo? Achuma gaafa deemu makiinaa kana. Achumarraa eega makiinaa anirraa gaafas keessa oofadhu taniin gartee kuduraadhaan obbo Zinnaashii fi guuran gaafa dura. Makiinaa sun akka kanninuuf ballama seenneefi ballama sun illee ittiin diinne makiinaa kannineefi ammaan tanoo hodduu gaafii keessatti waa'ee jaalmarroo tana nu gaafachuu baatte illee bareedu ture na fakkaata. Amma gaa asii dhaabne daawwata kabajamoo amma jaalammoorroo isin dheessine gaa waan jiru jaallatani jaalammoorroo dheesse immoo ni jiranii sheer godha ammas feerguudhu naa yaa akkasii amma jaalammoorroo isin dheessina jaalammoorroon bosona keessa muka lululaa jira waan ta'eef jaalammoorroonis akkuma gartanii mukana booda lulatu ni gartan jaalammoorroo maal jennaan bosona keessa jira yeroo isin jaalammoorroo dhugaanii oolitan eenyu waan jaalammoorroo godhu si goonooti. Fikka imma. Okay, jaalammoorroon amma deemaa jira waan gartee
Hangaasaanii fi muummichi ministeeraa shakkee kotee ture. Eenyu godhoo? Ejjera Jaalamoroon dhufaa jira tusii lulaa jira tusii nu baatane kanaaf sheer godhaa Jaalamoroon waan joogarra. Daawwata kabajamoo akkuma Jaalamoroon gaditti dheeffana biraa baqee isaanii Allahumma inni yoo qarba taate qabsoo jira kana baay'ee nama ulfaatti. Jaalamoroon dhufee gootawwaniiti. Jaalamoroon maal jarri na bira jira dheefa irraa baqeessan. Wanni isaan sodaataniif yeroo nuti bosona keessa jirru haqa qabna. Haqa keenya dheessan. Jarri takkaa haqa fudhatee hin beeku. Kijiba malee. Arraan tana yeroo anis dhufe wanni isaan na dheessaniif jarri shira xaxuu malee takkaa Oromoodhaaf achi qobsaa hin beeku jechuudha. Yeroo itti dhufte dheeffana biraa oolan daawwata kabajamoo Jaalamoroon garraan jarri hangaasaanii fi taayyeen abiyyiilee dheefa baafatan abiyyi muummichi ministeeraalleen. Duba Jaalamoroon kana mee gaafan. Jaalamoroon gaaf qabsooyta moo mee akkamiif qabsooyta? An takkaa uummata Oromoo ganee hin beeku. Jaalamoroon kun hin malle sammaan kun sammaa biliitikinna waan ta'eef darbu jira. Akka daawwata kabajamoo Jaalamoroon gaa akka beektanii nama bosona keessa gabbee waan ta'eef hedduu hin dubbatu dubbaa muraasa mee wanta keessa gaafanna. Jaalamoroon qeeroon haatee jirti biyyatti laganaa deema. Waraanni keetoo maal eegama yeroo kana? Waraanni kiyya Wallagga irratti hiddaan qaba. Harargee irratti hidda hidhachuu fi akkasuma Amboo irratti hidda hidhachuu fi naannoo Oromiyaa guutuu irratti hidda hidhadhee qeeroo kiyya wajjin qabsaa'ee qeeroonis akkanatti dabalamanii barbaada jechuudha. Qeeroonis. Amma qeeroon hiriira boof laganaa gurra deemti. Kararrattoo. Anis garaan danda'uun kananiin dhaahachuu. Jaalamoroon amma egaa birixiinaa dur ayilii qabdu Jaalamoroon biluuf yaadii qabdi. Hangaasaan dhufee Jaalamorootti maallaqa kannaa jira. Jaalamoroon hangaa si bituudhaaf yaadii qaba. Taayyeen dhufee si bituudhaaf yaada qaba. Dhaggeeffadhaa egaa. Hangaasaan dhufeetti Jaalamoroon bituu jira maallaqaan. Kanaaf taayyeen jechuudha. Taayyeetu Jaalamoroon bituu jira. Agartanii mee Jaalamoroon ni bitamu waan deemsuuf gara taayyee. Yaadaan haasawaan Jaalamoroon wajjin qaba. Ayyee. Haasawaan Jaalamoroon wajjin qaba. Obbo Jaalamoroon. Biyya tana cinaa birrii siif kanneen. Ati amma gaafadhu kamera gabana deemsa. Ati jaaroo ol gaafadhu. Jara lameen gaafadhu. Mee. Taayyee ati kanarratti amma qabsaa'onni bosona keessaa bahaa jiranii isin fakkaama farshaaluu deemtanii fakkaatanii garuu kanarra maal qabdatti? Kanarratti nuti maallaqaan bituu. Duraanuu kam jettanii maakmaaktan isin maallaqa kana ገንዘብ ማረጥ ገንዘብ ካለ ሰማይ መንገድ አለችልም አከረች ስራ ነው ጫወታን ተውስ ማንተ አከረች ተኔቢስ ሆኖ ኑቲ እኛ ፋን ከነ ለገኛን ዲጋ ገራ ገላጋይ ጃለመሮ ሲፍ ጋባና ኑቲ አረዋን መንጉዶላ ጋበች ገበደም መንጉድ አባ ገዳ ወልኑ ፊደኒ ገለቶ ማ ጃለመሮ ለይ ዋን ጋራ ቡፍተኒ ፊደኒ አመኑቲ ዋን በርባቱ ሚሊዮን መቀማና ደሞ ሚሊዮና አካውንት ሳቲ ነይተን አካውንት ነይነቲ ዋና ፋርከ harka finne dhufne shaantaal ben guutu cheekiinis kunooti cheeka kanaas ni kanne taa'e cheekiinis kunooti mee cheekniinis kunooti bifa mangudummaati gaafanna bifa mangudummaatti yoo isin ayyame jaalmarro akka jaanga qabsaawonni gara bo tortora biyyiiti wete erge kummiila tortora biyyiiti taayee daandawaati Mr. Tayyee Dandawaati ani abbaa gadaa bayyanaa sabboototi yoonii fi nu hayyamame mucaan kun gaara buusaayii jedhanii akka sirna gadaatiin fixadhaayii jedhanii sirni gadaatilleen waan amma haqarra jiru kana maallaqaan gowwoomsaan jiru akka seera keenyaatitti illee seera uumaa waaqaa suusaanaa nuti garuu cheekninis kana jedhanii maallaqnis kana jedhanii ati kam jette? An takkaa uummata Oromooti bitamee hin beeku. Arrallee bitamu fuulduraafis hin bitamu. Maallaqaan inuma hin bitamu. Wanni hin bitamneef an dhugaa uummata Oromoo dhiiga uummata Oromoo kan qolaafame san dhiigaf san argamsiisu. Ayyee. Waan tasuma waan akkanaa fudhadha. Ayyoo. Fiti kasa waliin. Biliyeena meeqa silaa fiddanii akkaawuntii keenya naannoo hidhanii hin fudhadhu jechuudha. Ani humna dabalataatiin barbaada malee maallaqa hin barbaadu. Yoo sitti xiqqaates hin barbaadu. Hin barbaadu.
Gama bootii gadaatii fi taayee fi taayee jaalmarroo ganaa. Jaalmarroo kan jiru. Naariin bootii gadaa harkaan darbin dhiifama wajjin biliyeena seenee jira maallaqni kuni.